Viidiyoon keenya kaarraa aayidrooppii Septeembarii 30 dhaabbatee snaapshuutii gaggeessee gara qarshiitti isiniif jijjiiramuu deemu aayidrooppii kaatirraa akkaataa taaksii hedduutti guurrachuu dandeessanii fi akkasumas akkaataa waaleeta keessan koonektitti gochuu dandeessan dabalataanis boonasii kaardii isaa guyyaarraa akkaataa 500 fi hanga 1000 jidduutti itti fudhachuu dandeessan hundumeessituu waliin ilaallaa. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas namoonni maatii keenya taatan immoo viidiyoo tana laayikiidhaan eegaluun dagatinaa isiniin jecha gara viidiyoo keenyatti haa dabarru. Yommuu gara viidiyoo keenyatti seennu namoonni hangammaatti kaatis hin jammarii yoo jiraatan telegiraamii kasinarra deemuun iddoo sarchii gubbaa kanarratti kaatis jechuudhaan sarchii nu gootu jechuudha. Ergasii akka haala kanaan kan verify ta'e communitiin chaanaala isaaniitis kan verify ta'e isinii fida. Kaatii kasinarra tuqachuudhaan haala kanaan start iddoo joo kana tuqachuudhaan keessan seentu jechuudha. Ergasii haala kanaan si fida iddoo play joo kana tuqachuu play now ka joo kana tuqachuun ni seentu jechuudha. Yeroo baay'ee yoo gara kanaan isin dide immoo iddoo kaatii joo kana tarta tuquudhaan haala kanaan open app ka joo kana isinii fida. Open app ka joo kana irratti tuqachuudhaan gara kaatii keessanii seentu jechuudha. Erga haala kanaan keessa isin naqe booda ammaan tan akkuma argaa jirtan kaatiin kiyya duwwaadha jira. Dura wanni irraa jalqabu qabnu akkuma argaa jirtan taaksiiwwan hedduu jira akkasumas waaleet akkaataa itti connect godhatan hunda oolmaan ilaala. Dura kan irraa jalqabu qabnu taaksii gurrachuurraa jalqabna. Akkuma argaa jirtan iddoo faamoo misave in aayidroop ka joo kana open ka joo kana tuqachuudhaan Eruma deebito innuu yeroo irraa deebitan isiniif kannaacho haala kana argaa jirtan kana open gootaniituma irraa deebito open gootaniituma irraa deebito innuu isiniif ijaabaa deemaa ka check joo kana immoo ka chaanaal isaanii akkatti isiniif fidu kana join gootanii keessa deebi'uudhaan deeqaa muraasa booda yoo ni fi amma gisee isin check gootan tax is not complete yet isinii joo kana yoo isiniif fide deeqaa muraasa booda itti deebi'uudhaan check gootu sammooda isiniif kannaacho kammoo check hin qabne haala kanaan jiru kanammoo open ka jiru tuyitaniituma haala argaa jirtan kanaan fudhatanii erga haala kanaan walitti sassaabatanii booda karaa kaatii 500 guyyaatti fudhachuu dandeessanii isinitti agarsiisu. Innis iddoo jala kana iddoo avatar joo kana ni jira. Iddoo avatar joo kana irratti tuqachuudhaan haala kanaan coming soon jira. Haala kanaan isiniif fida kaatiin kun guyyaa lama booda dhaabbatee gara qarshiitti jijjiiramuu deema. Kanaafuu footoo itti galchuudhaan kaatii 500 fi akka carraa keessaniitiin hanga 1000 illee isiniif kennuu danda'a. Kana fudhachuudhaaf iddoo gubbaa kana irratti argamu akkuma argaa jirtan kanatti tuqachuudhaan keessa inni haala kanaan keessa sinaqaa kaatii keessan qaqqabdanii ni teessu. Ergasii haala kanaan isinii fida. Kaatii keessan erga qaqqabdanii teessanii booda haala kanaan isinii fida. Iddoo download joo kana jira. Download godhachuudhaan kaatii erga faayila keessan keessatti download godhatanii booda keessaa ba'uudhaan haala kanaan si fida. Iddoo upgrade chat yoo kana si fida. Iddoo upgrade chat yoo san tuqachuudhaan upload chat cat joo kana si fida. Achirratti tuqachuudhaan kaatii keessan haala kanaan inni gara faayila keessanii download isinii godhaa achirratti tuqachuudhaan kaatii keessanitti ni galchitu jechuudha. Ergasii haala kanaan anamma 270 naa kanne isinis akka carraa keessaniitiin hanga 1000 isinii kannuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gootu hajoo kana tuqachuudhaan irraa ni deebinaa jechuudha. Baak ni goona samboota za'a 24 booda sa'aatii ni zaabbata achirra deebitanii wanna godhachuu ni dandeessu jechuudha. Anamma kaatii 470 geetiin jira. Dabalataanis kaatii keessanirratti maqaa keessanirratti kaatii dooraan 300 fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun maqaa keessanirratti akkaataa itti deebuu dandeessan kaatii keessan keessaa ba'uudhumaan iddoo setting joo kana tuqachuudhaan samboota sarar sadii gubbatti argamu sana erga tuqattanii booda edit info ka joo kana tuqachuudhaan maqaa keessan jalatti iddoo emoji kana tuqachuudhaan iddoo emoji kana erga tuqattanii booda search gootanii jechuudha. Kaatii jettanii search gootu jechuudha. Emoji keessan keessa haala kanaan si fida. Kaatii gurraattii kanarratti tuqachuudhaan baakiraanii deebitu samboota raayitii ittiin godhattu telegiraama keessanirratti erga kaatii haala kanaan ilaaltanii booda erga gara kaatii keessanii haala kanaan deebitanii booda iddoo cheek joo kana ni tuqxu jechuudha. Xiqqoo dhaabbatanii akkuma argaa jirtan ana manaa kanneen jira jechuudha. Kaatii 770 geetiin jira. Akkasumas chaanaala hafan hundumaa'u akkuma argaa jirtan chaanaalli reefuun talagoonii nu deessanis ammaan tanatee jira. Akkuma argaa jirtan join ka joo kana tuqachuudhaan chaanaala argaa jirtan kan hundumaa'u join gootu chaanaala samboota cheek gootu isiniif kannaani fudhattu jechuudha. Kanaafuu haala kanaa walitti guurrattanii kaatii teessan guyyaa lamaan kana keessatti walitti hoddomeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis kaatiin akkuma argaa jirtan iddoo aayidroop joo kana jala yommuu seenu exchange wantoota isin irratti wanna godhatan filadhaatti yookaan waaleeta keessan filadhaatti continue gochuudhaan yommuu keessa seennu. Akkuma argaa jirtan waaleeta afreen kana nu tarreessee jira. Innis tokkoffara bitgeetii geetii fi baayibiitii kookoyinii waaleeta afreen kana keessaa haa qabdan tokkorratti tuqachuudhaan connect godhachuu ni dandeessu. Namoonni immoo
Bitget wallet isinitti garsaa. Bitget wallet namoonni gammaa baratin application Play Store keessanirraa buufachuudhaan Bitget wallet email keessaniin login godhattu. Amma Bitget wallet dhaan isinitti agarsiisu. Erga Bitget wallet keessa haala kanaan sendeettanii sentanii booda amma keessaa bahuudhaan gara application keessan Bitget wallet ni deebitu. Ergasii sarara afurii gubbaa kanatti argamu irratti qochuudhaan adreesii keessan asii koopii ni godhattu jechuudha. Sanbooda karaa kaatii keessanii deebitu. Iddoo UID hajoo kanarratti paste ni gootu jechuudha. Lammaffaarrattis akkuma argaa jirtan kaatis deposit address kajoo sammaas jalaa bahuudhaan gara Bitget wallet keessanii ni deebitu. Ergasii deposit kajoo kana ni jira kanarra ni tuqattu. Ergasii iddoo searchii gubbaa kanarratti kaatis jechuudhaan searchii ni gootu jechuudha. Ergasii haala kanaan isin fida kaatii teessa ilaaluudhaan keessanii tuqattu. Sakandii 4 dhaabbadnuun jaa sakandii 4 kana dhaabbattanii ni eedu jechuudha. Ergasii haala kanaan isin fida koopii adreesii kana koopiiraan ni godhattu. Ergasii iddoo deposit card address kajoo kanarratti kanas paste ni gootu. Sanbooda send kajoo kana ni tuqattu jechuudha. Immoo namoonni waaleta telegiraamaa irra bareedaadha. Waaleta telegiraamaa yeroo inni isinitti deetti chaanaala Sabaafteek irratti isiniif hin galakkisaa. Chaanaala Sabaafteek jala daawwachuudhaan waaleta keessan wajji connect godhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan anamma taaksiiwwan hedduu jira. Taaksiiwwan kana hundumaa isin open gochuudhaan irraa deebi'uudhaan open gochuudhaan akkasumas join gochuudhaan check godhatanii basoo keessa walitti hoddomeeffachuu qabdu jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessatti qarshii guddaa irraa argachuu ni dandeessu. Kanaafuu taaksiiwwan asirratti argaman kan hundumaa guurachuudhaan hanga 10,000 fi olii guurachuu ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis immoo namoonni activitiin kun isin hojjete yeroo ammaa kanaaf siistama abdiidee jira. Activitii kanarraa chaanaala isinitti fidaa chaanaala isaanii kana join gochuudhaan kaatii 200 fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo ammaa kana siistamni isaanii didee jira. Akkuma argaa jirtan siistamni isaa dalagaa jiru. Yeroo siistamni isaa dalageetti achi jalaan seenuudhaan kaatii akkuma argaa jirtan 200 fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Join qofa gochuudhaan isin inni yeroo isin tokko join gootanii irraa baatan isiniif viiceessaa sanbooda check bikka gizee fitan check joo kana tuqachuudhaan kaatii 200 fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Kaatii keessan kan yommuu kana walitti guurratan akkaantii 3-4 yoo qabaatanii 3-4 walirratti hojjettanii yeroo walirra dabarfachuun dhufe akkaataa isin walirra dabarfachuu dandeessanii fi hunduma isiitu dabalataanis informationa dhimma kriptoo hundumaa argachuudhaaf chaanaala Sabaafteek Telegram irratti argachuu qabdu. Sanbooda iddoo searchii gubbaa kanarra deemuudhaan Sabaafteek jechuudhaan searchii nu gootu jechuudha. Ergasii haala kanaan guruppiin isaa isinii fida. Guruppuma isaa kanarratti gochuudhaan join kajoo kana ni tuqattu. Ergasii xiqqoo isaa ol oofuudhaan haala kanaan isinii fida jechuudha. Sanbooda irratti tuqachuudhaan profaayilii isaa haala kanaan Sabaafteek subscribe 600 qabu kana join godhachuudhaan akkuma argaa jirtan daily combo fi wantoota adda addaa hundumaa asirratti isinii tarreessaa asirraa wanna godhachuu ni dandeessu jechuudha. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti immoo nagaan naaf turaadhaan isiniin jaa chaanaala kanaaf haareetanaan subscribe gochuun dagatinaadha. Warri maatii keenya taatan immoo like gochuun dagatinaa isiniin jechaa chaanaala kanaas garanumaan join gochuun dagatinaa. Dhimma airdroppiiwwan hundumaa viidiyoo YouTube irratti isiniif hojjedhaan gasitti nagaan naaf